Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota hordoftoota keenya walitti deebina jira gaa walaa barsiifnu dawaa dhibdee hundaaf dawaa darsii nyattuu irratti walitti deebina jira. Akkasuma darsii tokkoffaa irratti dabarsinee jira waan silaa namootaan ulfa qabachuu dadhabaniif warrootaan ilmoo dhabeef takkaa'uu namootaan ilmoo teessisuu dideef na qagadamii isaanii duraa qabbanaa ka ilmoon qabachuu diddeef qamaniyyiin duraa qallatee ilmoon qabachuu diddeef qagadamii isaan boora'ee takkaa'uu tasgabbaa'uu dhabee sababa turii bira dabruu fi kanaan mashaqaa argeef hunda isaaniitu innaa kana keessatti raasuu hinnaachuu dawaa kana keessatti yeroo nama isin waraabuutuun halkan waan taateef utuu mana jiruutii wanni qilleensi sagalee bikka biraatii saree duttufaa fidu jira. Kanaaf jecha dhiifama na godha. Akkasitti karaa dawaa keenyaa deebanaa jiru. Kanaaf dawaa ulfa namaa qabsiisu takkaa'u kan ulfa teessisu isa sadii haasofna amma. Sadeen irraa tokko na poolimeetii ka jedhamu wanni daraaraa timirri yeroo dhaluu deemu firiin timiraa odoo hin dhufne dura daraaraa dhufu jira. Sanyii jalqabaa san deema waliin walitti qabdee daraaraa san goggogsitee urreessitee deemumaan katagaa wajji waliin fidee guyyaa guyyaan takkaa'uu ganamaa fi galgala dammaa waliin maqtee akkasii furataa jechuudha ganama sadiif. Ovariin nashaata harkatee akka hormaataaf kakaasuu godhaa jechuudha. Innaa kanaaf ulfi kan dhufuu danda'u firiin dhiiraa ovarii keessa dabartee wadaamee isaa seenuu dandeessee ulfi uumamuu danda'a. Achii booda fertilaayizeshiin geessee yoo maniyyiin firiin dhiiraa kan qalatu taate ovarii keessa dabruu hin danda'u. Sababa kanaaf odoo ulfi hin qabanne irraa yaa'uu danda'a jechuudha. Kanaafuu wanni ovarii furdisee nashaata isa godhee akka jarri lachuutu wal qimee wal qixatee wal fudhatee akkasii ilmoo ta'uu danda'u godhuun akaakaltuma mana keessa fayyadamnu kana takka daraaraa timiraati. Timirri odoon firiin isaan dhufne dura daraaraa isaa dhufa daraaraa isaa sanii fi deema waliin nyaataa jechuudha. Itti aansee kan lammaffaa damma uumamaati. Dammi uumamaa kana maanka takka maankaa guddaa tokko ganama garaa qullaatti galgala egeeraatti nyaattee booda maankaa tokko fudhata. Ganamaa galgala takka taataayii hanga torbaan tokko fudhata. Torbaan tokkotti ulfisiif qabamuu danda'a. Yoo torbaan tokkotti lootiin argin torbaan lama fudhata. Torbaan lamatti ulfisiif qabamuu danda'a. Lama yoo qadhabde ilaa hanga baatii. Ati baatii takka damma takka taataayii fudhattee masheena fedha yoo taate ilmoon nama qabattiif jechuudha. Kanaaf damma keessa gaa viitaaminootaa fi albuudota adda addaa jira. San yeroo biraatti kan raasinu. Kanaaf amma waan yeroo nuun fuuneef jecha dawuma isaati irraa dubbannaa jechuudha. Ulfa namaaf teessisa. Ulfi booda aanuurraayis walaba godha. Innaa ilmoo dhabuurraayis walaba nama godha. Kanaaf dhiiraas ta'ee dubartiis ta'ee warri ilmoo dhabdan damma akka fayyadamtan isin jennaa jechuudha. Akkasitti hojii ovarii kakaasuu danda'a jechuudha. Ovariin kun dirqama bakka wanni inni enerjii godhatee ka'uun waan amma isin himu kanaa jechuudha. Itti aansee sadaffaan isaa fuduraalee goggogaa. Fuduraalee goggogaan kun inaba, timira, goggogaa jaaniitii hanga abbaa kudhan uumamu akkanaa jira. Jarreen sun hundinuu wanni isaa pikcharii isaa kaasirra gartan kana akkasitti fuduraalee goggogaa isaa fayyadamtanii jechuudha. Fuduraalee goggogaan ammoo maal hojjeta jennaan yoo ijoollee godhachuuf karoorfattan nyaachuu keessa mirkaneessaa jira fuduraalee goggogaa kana. Sababiin isaas viitaamin A qaama keessatti xuuxuuf takkaa'uu hormoonii to'achuuf akkasumas hanqaaquu keessummaa abrikootii kan jedhamu pilaamii fi hinde piroomaayijeksin nurii kan jedhamu kanneen kana fakkaatan hunda to'achuu irratti
Kuduraalee goggogaan kun gahee qabaa jechuudha. Uumuudhaaf gargaaran akka bahuu waan gargaaraniif jecha kuduraalee goggogaa kanas akkatti fayyadamanii jechuudha. Kanaaf jarri sadeen kun warroottan carraa ulfa namni tokko ilmoo isaa nagayaadhaan harkatee karaa carraan nagayaan ulfa milkaa'utti namaaf banuu jechuudha. Duraan ulfi isaa booda'an jiraachuu jiru. Kanaaf obboleeyyiin keenya hedduu galatamaa darsii sadaffaatiin nama walitti deebinutti nagayaan nu turaa isin jenna. Laayikii sheer godhaa yuutuub kanaan maatii ta'a gaafii teessan irratti hundoofne egaa asirra barumsa gadhiisaa jira. Gaafii fi yaada qabdanis nuuf barreessaa nuuf dhiyeessaa isin jenna. Galatoomaa beekuma jirtanii nagayni rabbii isin biraa jiraatu jechaa isiniin jaaladha. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. Galatooma.